Sagalee Oromoo miidiyaa qabsoo ilma gaafa rakkoo OMN utubuuf sadaasa 28 bara 2023 beellama qabannee jirra. Nurraa nafinaa. Haalota ulfaataa keessatti dhugaa sabootaaf cichee hojjechaa akka jiru uggura ololaa fi shiroota hedduu qaxxaamuruudhaan waggoota kurnan walitti aananiif miidiyaa guddicha Oromoo ta'uudhaan tajaajilaa ka turee fi ka jiru Oromiyaa Miidiyaa Neetwork ammallee gargaarsa keessan barbaada. Oduu odeessaalee fi qophiilee keenya humna nama muraasaatiin dhiheessaa jirru caalaatti cimsannee dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan dhiheessuu itti fufna. Sabni miidiyaa hin qabne saba dukkana keessa jirudha. Waan ta'eef OMN cina dhaabbachuun dirqama yeroon gaafattu taateetti. Arkafuni akkam jirtu daawwattoota OMN oduu gaggabaaboo guyyaa kanaaf qabanne isinitti himna oduu ka isinitti boodii Yaasin Hasanii. Oduu keenya jalqabaatiin koree hojii raawwachiiftuu hawaasa Oromoo Ohayoo kan ta'an obbo Fayyisaa Waaqoo miidiyaan OMN sagalee warra sagalee hin qabneeti jedhan. Erga gaafa hundeeffamee irraa kaasee gaheen miidiyaa OMN Oromoo fi saboota cunqurfamoo birootiif gumaacha guddaa ta'uu himanii hawaasni miidiyicha jabeeffachuu akka qabu dhaamaniiru. OMN akkuma miidiyaalee addunyaa kan akka Aljazeera, CNN, BBC fi kanneen biroo sagalee guddaa akka qabu obbo Fayyisaa Waaqoo dhaamaniitii jiru. Kanaaf uummanni Oromoo qooda miidiyaa kanaa beekanii deeggaruun jabeeffachuu qabu jedhaniiru. Mariin araara marsaa lammaffaan ABO fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti adeemsifamaa ture mootummaan yaada tokko qofa qabatee dhiyaachuun marichi akka hin milkoomne taasiseera jedha hayyuun seenaa Profeesar Muhammad Hassan. Mootummaan nagaa buusuuf qophii osoo ta'e dursee tarkaanfii amansiisaa ta'e fudhachuu qaba. Marichi osoo hin eegalin fashalte kan jedhe ammoo Dr. Bayaan Asoobaati. Mootummaan gaafii siyaasaa deebisuuf qophii miti kan jedhe Dr. Lobantii Ujiluu maaliif qawwee kaafne kan jedhuuf deebii kennuu dhiisuun tooftaa gowwoomsuu fayyadamuuf yaalee jedhan. Itti gaafatamaan jaarmiyaa ABO idil addunyaa obbo Qajeelaa Siraaj ABO'n ofii aangeffamu osoo hin taane kaayyoon isaa uummata aangessuudha jedhe. Walwaraansi mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa jiru hammaatuu maddeen waraanaa fi uummataa himan. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti waraanni ijibbaachisaan adeemsifamaa jiru gaaga'ama namoomaa hamaa dhaqqabsiisaa jiraachuu kan eeran maddeen naannoo waraanaa jiran miidhaa qaamolee lamaan wal irraan geessan caalaa uummanni nagaa miidhamaa jiraachuu seeran. Zoonii giddu galeessa godina Shawaa Lixaa Amboo fi magaalaa Meexxii jedhamtu keessatti waraana birgeedii obomboleettii Cebraan jaagamaa badhaanee sadaasa 24 bara 2023 loltoota mootummaa wajjin adeemsifameen injifannoo argachuu maddeen waraanaa himanii jiru. Zoonii kibbaa godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Mirgoo Qorrobboo jedhamu keessatti wal waraansa qaamota lamaan jidduutti adeemsifameen waraana bilisummaa Oromoo irra aanu meeshaa waraanaa danuu booji'uu ragaan OMN dhaqqabee ni mul'isa. Oromiyaa kibba baha godina Arsii aanaa Sirkaa keessatti wal waraansa loltoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti guyyoota lama dura adeemsifameen uummanni nagaa miidhamaa jiraachuu maddeen himan. Waraanni mootummaa aanaa Sirkaa ganda Waajjira Basaa keessatti himata waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabdan jedhuun namoota gara 8 qabanii osoo deemaa jiranii dhukaasa loltoota waraana bilisummaa Oromootiin walitti bananiin loltoonni mootummaa namoota qabanii deemaniin keessa nama 4 battalumaa sanitti ajjeesuu maddeen OMN'tti himan. Namoota ajjeefaman keessaa reeffi namoota 4 argame kan awwaalame yoo ta'u namoonni hanga ammaatti achi buuteen dhabame akka jiru maddeen himanii jiru. Guyyaa kaleessa ammoo humnoonni mootummaa manneen uummataa gubaa akka turan kan himu maddi OMN hidhaan jumlaas raawwatamaa jiraachuu eeree jira. Godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaatti waraanni mootummaa mana hawaasaa nagayaa ibiddaan gubuu maddeen himan. Akka maddeen OMN jedhanitti aanaa Gada Basaasaa ganda Coofira Shaashee jedhamutti loltoonni mootummaa isin da'oo waraana bilisummaa Oromooti jechuun manneen namoota nagaa 6 gubanii 3 ammoo diiganii deemuu himanii jiru.
Godinichumma aanaa adabbaa gandaa hunxee aloolaa jedhamu keessatti loltoota waraana bilisummaa Oromootu isin keessa jira jechuun uummata dararaa adda addaatiif saaxilaa jiru jedhu maddeen OMN'f odeeffannoo laatan. Odeeffannoon OMN argate akka mul'isittu namoonni 22 waraana bilisummaa Oromoo soortu jedhamuun waajjira poolisii aanaa adabbaatti hidhamuu himaniitii jiru. Godina Salaalee aanaa dharraatti humnoonni finxaaliyyii faannoo uummata midhaan calleeffataa turetti dhukaasa banuun horii 17 caalan jalaa oofachuu jiraattonni OMN itti himan. Guyyaa kaleessaa jechuun 25 bara 2023 aanaa dharraa gandaa baallaa iddoo adda biraabaa fi qaaqittii jedhamutti beeyladoota kana oofachuu jiraattonni himan. Humnoonni kun ammas weerara bifa haaraan banuuf kallattii tuutii fi saarqullaa sochii gochaa jiru jedhame. Uummanni qindaa'ee dammaqinaan of eeggannoo taasisuu akka qaban maddeen dhaamaniiti jiru. Oduu keenya xumuraatiin uummanni Oromoo naannoo Amaaraa godina Goojjam lixaa aanaa Buree ganda Caaboo fi Santoomaa irraa buqqa'ee Amuuruu keessa qubate rakkoo deeggarsa namoomaa hamaaf saaxilamee jiraachuu maddeen OMN itti himan. Ragaan suur sagalee OMN dhaqqabee akka mul'isutti uummanni lakkoofsaan hedduu ta'an haliillaa humnoonni finxaaliyyii Amaaraaf haannoo bananiin aanaa Buree ganda Caaboo fi Santoomaa irraa buqqa'anii aanaa Amuuruu keessa buufatanii jiru. Haliillaan humnoonni finxaaliyyii Amaaraaf haannoo raawwataa jiru itti fufuun lakkoofsi namoota buqqa'anii dabalaa akka jiru maddeen himanii jiru. Faannoon haliillaa biraa Santoomaa fi waanbarummaa gandoota jedhaman irratti raawwachuu kan himan maddeen OMN sababa kanaan lakkoofsi namoota gara aanaa Amuuruu baqataa jiru dabalaa jira jedhame. Warri buqqa'anii Amuuruu qabatan ammoo rakkoo deeggarsa namooma bal'aaf saaxilamuu isaanii ragaan OMN argate ni mul'isa. Tole daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu gaggabaaboo guyyaa kanaaf qabanne goolabeetiin jira. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hafan itti fufuu odeeffannoo wayitaa argachuuf YouTube OMN subscribe fi share gochuun dagatinaa bakka jirtanitti turtii gaarii qabaadha. OMN waggoota saglan darban odeeffannoo waayitaawaa tamsaasuun ummataaf sagalee ta'ee dirree miidiyaa walabaa bal'isuu fi jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa fiduu keessatti shoora ol aanaa taphatee jira. Amma ammoo tamsaasa isaa bifa hawwataa fi si'ataa ta'een isin biraan gahuufi teeknooloojii biraa faana tarkaanfachuuf sochii haaraa jalqabee jira. Odeeffannoo qulqulluu fi waayitaawoo qophiilee hubannoo keessan gabbisanii fi rakkoo ummataa saaxilan OMN irraa argachuuf YouTube OMN, Telegram, Twitter, Facebook, website fi satellite OMN nu hordofuu dandeessu. Sagantaalee OMN amma tamsaasu argachuuf jalqaba YouTube OMN subscribe godhaa. Itti aansuun like waahiloota keessaniif ammoo share gochuun maatii OMN akka ta'an godhaa. Sagantaa OMN gadhiisu saffisaan akka isin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa kana cuqaasaa. Biyya feetan jiraatanii OMN tumsuu yoo barbaadan YouTube OMN join kan jedhu tuquun miseensa taatanii waan dandeessanuuf arjoomuu dandeessu. Akkasumas karaa PayPaliitiin bakka feetan teettanii miseensa OMN ta'uun ji'aan yookaan waggaan waan dandeessan OMN'if gumaachuu dandeessu. Hawaasni Oromoo Ameerikaa keessa jiraattan ammoo karaa Zeeliif Kaash Aappiitiin OMN cinaa dhaabbadhaa wayita jennu kabajaa waliin. Doolaarri takka isin OMN'if kennitan sagalee ummata sagalee hin qabneeti. OMN ummataan ummataaf.